Raya isan nakaya isumatanaw hindi natin nilakan. Hay nakatisin. Dubai may gana naman kasi eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ya shamar kabune subhanallah ilman oromo bakka jirtanitti idile dunya re jirtan dubbu kitna gor nageenya kaynya. Ega akkuma beekamu dhufnee jirarra paartii siriidha fooriidhaan dhufnee jechuudha. Kanaafuu gaarraan tana kunoo mucaa nattaanu kanaatu maqaan isaa Iskandarii miyyoo gaa kunoo tan ni beektan geeleen teenya nu wajjin amma viidiyoo lama sadiirra mul'achaa turte jechuudha. Geelee fireendii xiyyaati maqaan isiitti Daaboo har'aan kalee akkuma gartee wal bira qamaaneen miyyoo tana deemmateen mana kiyya fide jechuudha. Tanaaf gaarraan tana akkuma aadaa teenyaatitti namni yeroo deemmateen gartee nama fidata. Fidate egaa mana kiyya achiin caljee taa'uu osoo hin taane fuudheetiin mana aammee kanaatii deemmateen jechuudha. Haadha abbaan isiitiif imaana aammee kannate saniif gartee nuti tarraan tana aammee bira finnee jechuudha. Gartee walumaan waan hanga dhumaa viidiyoo tan daawwadhaa walumaan waan irra geenye isin biraan geenye jechuudha. Aammee kalee gaatteet kuba qabdaa ijoolleen tokko mana kee oolteeti Iskandar beektaa miyyoo deemmateen mana kiyya fidee. Saniifin barka asumaan caljee taa'uu osoo hin taane jeetiin fuudhee achiinis gartee warratti bilbilee deemuu gaa natti ulfaattee miyyoo tana yeroo baay'ee si bira jirti gaa mana keetti taakka haadhaa fi abbaa taatee fi beektaa guddisu jirta. Saniifin barka asuma duwwaa gaa harkan kaa'u jee oofeesi fide kaayee asumaa gartee warratti bilbiltee nurraa fitta dubbiis jee. Hayyee tola kaa bareedaadha. Amma kaa beektaa silattuu gaa akkuma kalee wajjin qamaa oolanitti. Isaan waliin kutanii mana kee fidanii isiillee na kabajjee asitti deebisuuf haa galatamtu atillee ka fidi akkasumatti galatooma warra isaanii dawwaltanii jirtaniifi. Laa warra isaaniitti hin bilbille. Warra isaaniitti sumaa bilbilee nurraa lafa qaba gaa warra biyyaa ni beekta. Biyya alaa jiran jee ni beekta maallaqa kanaas nutti sami buusan mucaan kunis gartee dhiyootan dhufee gaa gartee biyya tana keessatti gaa dinagdeen isiittis kuftu ni beekta. Gartee hanga tokkos ijoolluma saayibbaneetii irraa walitti fufooneetii inni waan inni qabu waliin fuusutu yaana. Kanarrammee atis sumaa dubbii haalli nurraatti godha. Amma bari isaan kun sirrumatti wal jaalatan immoo jaalaluma kijibaati laata jaalaluma qamaatii kalee wajjin qaban san. Meegaa dhugaa waan sirrii jette hoogaa gartee miyyoon osoo jaalalaa'u hin dubbatin osoo wal jaalachuu isii jaalattee jala deemuuf dirqii ta'uu hin gaafatin haasattu sin akka kaaye. Tolchite ifiifillee kan barin barraati yeroodhaan na fidde walumaan dhageenya kaaye. Dhugumaan jaalatte moo akkami ammaan dura hariiroo wajjin qabdanii mucaa kan? Silkiin dubbisi jirta moo inni kalumana dhufee fakkaataa barra fuulli isaanatti haariyaa. Ijoollee dureen dudduftullee ijoollumaan an babbeeku beekta. Hin agarre kaan oggoon manaa kutee walla hin dhufa fakkaatti oggaas yaamtan gaa'isanii beekta. Dalagaa guutuu kutte irratti dawwaltee yaamtee naa agarru tokko. Hayyee. Akkanaa ta'aa kuno. Ani maa haasawiti beektaa mana ulaa jala galtee. Manuma kana haasawiti gisee abbaa kiyyaan kun amaanaa bira jirti hin jaame. Isiin iddoon isa yaamu jirti. Wal guurratanii dhufan maatii ziisa mana kanatti. Hujjumaatu qorbe beeku. Fuulli isaa naariyaan jee bari mucaa beekta. Mucaan keenyatti du'a mucaanoo. Mucaan barka Yuusufi. Hayyee. Ka Yuusuf Bakarii beektaa. Ni beektaati gandi isaanii. Asuma dubarre. Duboo gandi Ni isaanii. beektaa ka genduma nu gadiisanii. Hayyee. Namni kun beektaa asitti gartee ollaa miti gartee kutaa adda addaattu numaa yeroo biyya tana dhumnaani. Dhugaadha. Oromoo saba biraatittu numaa yeroo. Murtee isaan jaalala isaaniiti beektaa. Inni noo woo jaalatte? Jaaladhu malee waafoo deemaddaani. Naa taateetiin deemaddaani. Duboo bargaa namni kun hoggaa jaalate kaa. Fuula isaa kanarratti hundaa'e kaa. Akkana isii tana waa'oo sirra ni jiranii jaarsoo ni qabdaayi na duratti heerumtee jirtaayi wal gaafattanii. Wal gaafanne. Hayyee. Heerumne itti gaafadheeti jira. Hayyee. Hayyee. Waliigallee deemaddaani. Maallaqa warra isaanii too. Wanti takka nana jiru itti. Hayyee. Akkanadha. Dubommaan tana yoo waliin bu'aa warra isaanii san dhageenye yoo isaan maallaqa irraa qabnaa jaan akkam jettan. Maallaqa warraa qabna yommuu.
Sanga beektaa haala biyya tanaatti ni beektaa amme. Amma beeka baanne fi dubbateetillee xumuruus hin danda'u. Numaatti irraa xumura. Namumaa ta'utu bara Inni fi amaana namaatiin deemee bade. Kanaafuu inni dillee sakkatee taatota ni nuti taata laalummaa. Taniif akka gootu. Warra isaaniitti inni dubbiftaa. Atillee gartee nu duraas hin dhaabbatini. Waan keetiif gartee xiqqaatullee hanga tokko siif kannina. Kanaafuu warra biyyaatti nurraa bilbiltee tasgabbeessitaa. Warra biyyaatti sumaa beekamaa haadha abbaan eegate kannatan beeku suma haadhaa fi abbaan biyyoo tanaa. Amma anume. Dhuga bakka sanitti. Amma waan hin jiruun qaban. Maallayni qiyya. Doolaara 200 qorraa 200 doolaara 200 naa kafaltanii fudhachuu miti yoo feetan aruusa godhattan feetan wal jala kuttan nannaqwan. Amma kiyya beektaa amma warra kun amaanaati kanna ta'e beek bakka dhaabbaatti warra isaaniitti dhuga maallaqa kana jette maallaqa rakkoon qabta maallaqa warra isaaniitti bilbiltee akkasitti nurraa gartee ooma hundaa itti himtee akka isaan kunis gartee mijoo tana gartee haadha abbaan beekamma fakkeenyaaf si amana malee nun amanani akkasii waan hunda nurraa xumurteeti maallaqa rakkoon qabu maali itti deemna jechuudha. Niin xumura maallaqa ati maanta na dhageessaa boo naaf ati duree wal beeynaa miti. Mucaanis keenyuma akkuma ati naaf ati walitti hidhiti mucaanis keenya miyyoonis teenya walitti kannina maallaqa gaatis waan kannitu dubbaddu. Maallaqa rakkoon qabu mee warra isaanitti dubbifneeti. Yoon tunis geeleeysiiti mana jirti amma tunis baru akkuma isii kanatti qotti. Meeqa isiinis akkam isii keessa himte biyyoon tun niin heeruma. Naannitti beektaa kana durallee naasitti dubbatee malee naan barattee jirti. Anammoo heerumni jeenasitti biitana keessatti beektaa hunda. Asitti heerumtee heeruma ta'e eefa jalli silaa akka maqaa qabutti deemtee gabaratti maqaan goone alhamdulillah bira dhufteemi. Walumatti kan naawaa warraati kan waggaa qabalte bada haa heerumtu. Amma akka aruusa maasii oofanii nagaa godhanii sadiitti illee hin godhanne deemtee beelloo kadhatatee waan godhattee akka namaa haadha abbaa jiru. Isaaniis akkasitti kaayisiis ta'ee himee haala biyya tanaani. Tonilleen kaanuma dubbasiifti warri isaaniitis deebi'anii aruusa gootanii fi nu hin jaanii beekadhu. Maallaqni isaanii kunillee hin murtooyne maallaqa isaaniitis hanga kafalaniis dhageenyeeti akkasitti atis isin mareechista. Mitaayanii anammoo isa kana isin isatti beeydaan kabiraatiin beekaa warra kanan beeku. Baranis nagarre anu ta'u sanniin kannaaf hin jechu jira sanna wajjin haasaa jira. Ahmad beektaa amme. Maallaqaas qopheeffate taa'ee akkamitti? Maallaqa qopheeffate. Yaa isa godhette haadhaa beeku. Amma gaa sanis qopheeffate innee waan hin dorkineef. Isaas numa kanninaafi. Meeqa namni tokko waggaa fuudhaa kee beekadhu itti qophaa'u malee waa ittiin ka'u yookaan nama duubaa qabaatu malee ittiin ka'u beektaa. Akka jiruus maamma keenya kun isaa dubbatume. Nuti kunis Oromoo beektaa garaa walitti hin jabaannu har'a obboleessa keenya kana maallaqa qabeenyeetis obboleettii deemee. Ni buusifnaan jee ni buusifna nutu. Ni buusifna nutu. Laalammaa fakkeenyaaf akka goonu hammamee biyya bilbilaati. Biyya bilbileeti Ahmad lakkoofsa biyyaatiif kaamee asin naqe. Haadha itti naqe. Lakkoofsa biyyaatiif kaatti naayineeti. Lakkoofsi kun achi keessa jira itti naqe laata. Waan warri jiruus kaa. Waliin dhageenye. Waliin dhageenye akkasitti gartee kaa hundumaa beeku ijoollee tanarraan tan. Waliin kannina hiree isaanii rabbi haa tolchu. Namni tokko jaalannaan maallaqa fayyadnee beekee mee haadha abbaa taanee kanaaf nurraatti dubbattee kaa sirriitti akka isaan tasgabbaan nurraa goota. Nama qaanfachiisti beekta. Waan nama qaanfachiisus laaluu qabdin isanis. Tiyyallee akka itti laalleeti tawarraa ammoo nurraa guutuu qabdan. Warri gartee maallaqa qabe. Biyyi tan ni beekta amma akka gartee midhaan kun keessa jirus ni beekta. Sitti meetiin jira. Walumaan beekna. Kanaaf gartee warra isaanii tan nurraatti himta. Ammaan dura intala kannina san beekadhu akkatti kannina ni beektaami. Akkasuma maamala goona akka danda'amutti. Bari ijoolleen amma dhiyoo tan dhugaa 45 kana ni beektatillee. Ijoollee gartee
wal fuunatee akka kanam nama biree turte waliin deematanii itti geessanii inni maallaqa innaan jalaa battee itti reetee ham gurbaa san jala kutte akkasi nama xiqqeessite dhalaata naaf yaa. Anallee xiqqeessite warra isaaniitillee xiqqeessite warri isaanii immoo natti ija. Haamiyyoon tan amma inni haa tokko godhate. Maqaa itti Qaaditti honoo horii taanii kuma hin qabne ati kuma hin qabne gootee honaa amma chiire. Haabattuudhaan jaboo dhalaan qareessa irraa muran gandii. Abbaan fedhe danda'u dhalaata. Barbaree osoo guddee nyaattii mi? Bara faanii baafatteetu ijoolleen barbaree osoo guddee nyaanne. Bal gandii hoggaan haayimu hoggaa walitti qabamanii haasaan. Uummata naasaan. Soogiddaa barbaree nyaannaatiiti dalagaa as keessaa tokko heerumnee jala tatteenya itti bar. Waan adda addaa. Halkan darbu bulan halkanii guyyaa isaan. Doo manaan kophaan galaatiiti hoggaan dalagaa irraa dhufe mana kiyyaan seenaa isaan mana tokko jiraa fi dalagaan maa'uun dalaganii bar walla mana arabaatittis ijoollumaatu silkii kutee akkanuma mana galti. Taa'u jirti warri isaanii quban qabu immoo dalaga jirtiif ta'a. Dalagaa arabaatti taabanii jiraatanii malee. Isiin manuma teessi. Gandi immoo dalagatti quba qabu. Guyyaa warri isaanii itti rakkoo himan kiyyuma kanaan dabarsaaf. Maallaqa keettoo jechuudha. Amma maallaqni doolaarii 200 kaniin siin jiru kun. Kanuma warra isaanii yeroo isaan rakkatan biyyaas mootummaan zaliil godhee abiyyi jaanii kana rabbi isaa dhabamsiisu ummata fixe ajjeese ilmaan ijjeesa shabaaban ijjeesa nama guddaan ijjeesa qoonqoodhaa biyya fixe bishin gaanoo amatan gahu. Uudumarra gurguran. Uudumarratti khalaas oshongoree uudumarratti maallaqa liqii fuudhan bishingaa akkasi fuudhan ruuzaa fi kana salafa guurratan. Biyya adduu dhalaan ammaatan. Tan hunda ijaa doorri ta'an immoo gibira kafaluu dadhabeeti biyya boo'u jira dhugaa. Boo'u jira. Hoggaa achi haate mana arabaatti hoggaa qotte silkii gurra qabatte hin dalagan. Aramni akkanuma nu galti. Meeqa aramni harka qabee mana kana? Mee maanta hin guddannuti gandannu dawwalaa gandarraa waa dhageenyeeti wali jechaanee haasoinaa wali. Dhugee gandatti ni bilbila. Nuti immoo warra bira jirru kun beektaa wal beekna laaftuma wallaal warra ciisanii mana warra jabeessan amma. Amma warra taanii sirriin dura lafa qabeeffamu. Warra isaanii kana lafatti hin qabaa bara. Na dura dhaabbatiin tanaan gurbaa. Ni beeyta biyya tana. Biyyaas ni beeyta as keessaas akkatti namni fuudhus ni beeyta. Aruusni illee ni jira. Dhalaa jaaddu sila aruusa illee ni godhatti. Ta aruusa isiitillee nan naqu. Ammoo waa warraa gaafannaatiiti jawwala. Mee warra biyyattiidha waan isaan jedhan ni ilaala. Halo, salam alaikum. Lafan raka bi gaya tolche. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami nagaa fayyaadha. Yaa wadiitu keenyaatiiti akkiin jee bari. Ijoollee mantana rabbii shakarseetiiti asiin namaan nu afaanne itti gaa saahibaa fi hiriyyaa hunda. Mana arabaadha itu hin dalagattu. Amma nama jala deemtee namni kun oo nafti. Yaaboo ganda kibaabaa saniitiiti ganda kibaabaa hojjetee gurgurusan. Yaa ijoolleen ganda kibaabaa tuni silaa ijoolletti qabatanii gaa biyyoo duraanis jehanne akka abbaatis ta'e akka haadhaatiifis ta'e gaa. Amma kaa maalleeni barana isanii ergesanii. Maallaqaa kiyyaan ergee dhaggeeffadhu. Mana arabaa hoggaadha kan hin dalagattu. Ni galan mana taa'u jiran baatii meeqamma milyoon tun baatii hanga isin teesseen si hime ni aartanii beeyta. Osoo san hin taane amma isaan wal jala deeman. Gurbaan na dhufe kunis wajji nyaanne qaceellotti beeyta mata dheeraa. Wal beeyna kaayitiiti isaan na fideetiiti maallaqa hangam irraa qabdii warri ni dhageenyaa jaani maallaqa gaamee kaniin an baasisanillee kaa doolaara 200 isanoo hangam takka irraa qabdan. Intalti nama yala deemtetti intala takka nama yala deemtetti nama yala galfatuuti hin ta'u intala laalteetuma kaaduraan isii hanne akka abbaatis taateetuma hanne maallaqni namarra nu hin jiru gaa'e ilma hambaa intala deemmateen nu dhufe manguddoo qullaan galchine. Ayyee.
itti kanniituma maallaqa dalagataniitillee taatu bakkumatti deebisanii keetisi. Eebar amma akkasii beeyta. Abbaayye kiyya rakkoon qabu. Haati. Keessan isaanirraa kaattaan yaani wanneen qabu ka isaaniitiin tala ishii malee hin qabu beekta. Kanumaafuu kaa ijoollee michoon irraan boochisiin naahan hin jedhe kiree ishiin irraan kutini. Niin kan nagaayi. Maallaqa kiyyeessanii naa kafala. Kumaa rakkoon qabu amma keenya si kanna ani obboleessi intaluma biyya irraan boochisin malee hiree ishii. Ana amma takkaan siin jaatan irratti dhaggeeffadhu. Mucaan haareya naa fuula haareya. Isaanii wal jaalate wal jaalanne jaan. Rabbi hiree isaanii haa tolchu du'aayin godhaa fi dhaggeeffadhu. Ammoo gaa Rabbi wajjin haa bulchu umrii dheertuu harrii wajjii haa filachiisu. Maallaqa haa rakkoon qabdu. Akkana duubaas deebitanii akkanatti amma keenya san intalati jallee kannee akkanatti maallaqa naarraan fuudhin akkanuma kanneenis akkasuma jeeniitiin akkas ta'e isanirraan bahin. Intala takka namatti namni karaa nagaatiin dhufee manguddummaa jettee dhaqaqee intalti shamaraa takka dhiirumaa fi kan dhalatte gaafa keetiibanis akka taanee si fuune ni beeyta. Kanne umaa rakkoon qabu ani keetuma san bakka deebinaan kafiyyaa rakkoon qabu. Ayyee rakkoon qabu kaayi. Mayyuus keenya inshaallah itiiti. Dubbisimee saahiba kiyya kanallee maamma kana. Hello. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Akkam naguma. Nagaa mucaan beektaa deematan na bira fidii haa mijoonis jaalatte galatoometillee yaada bareedan waan jirta. Amma jiibti kisho gartee maallaqaan irraa qaba jee dubbachu jira isallee ittiin ta'e galatoome ajee amee waan irra geenyu booddatee bilbilaa. Hayyee ati akka manguddoo gandatti amma keenya kanallee dhageessisii bilbiluma kiyya kana akka hiikaa kana mee ittuma dhiibi. Hayyee nagaan ture. Hayyee halkan gaarii sinii haa ta'u. Iyyuu nama biyya koo kaaye kunoo yaada bareedaa ija kan na kaaye atilleen kunoo akkuma isaa kan akka. Keetillee haa dalaganiitii kabalanii jee. Ijoolleen tun ammaan tan dhugaa wanti tume ammas keessatti wajii baay'ee baasuu deemna beektaa. Saalaas ni kareetina. Maallaqa hatta hanga uffata aadaatiin kana kan hunda maallaqa. Mucaan kunis dhiyootan dhufe. Duraan amma fakkeenyaaf 200 naa kan naa jettee bal'oolu jirta. 200 kana qabaatu aruusaan goonaaf kana dalagatanii haati kanan ijoolleen. Lakkii waan maalleen kiyya kaashiin kanneen kaashiin naa kan namuudha. Fadhan akka fadhan wal godhani. Hin ta'u. Daabo. Hammee bira hangam jirta maallaqa inni si erge kana otoo yoo quba qabda. Maallaqa si ergu sitti nanne. Tu hammee kunoo isiin akkanatti gaa. Akkami quban qabneeti maallaqa kiyya. Maallaqa dhugaatti yoo warra keessan akkanaa fi akkana iyyee gaafatee kan hin sitti hime akkamitti hin dhagahin. Akkita akka dhufte. Anjaarsa kidha jalaan diimeette isaas hin kaadin. Danaa san bira turte yeroo tokkotti amanaa san balleessin dhugaa jirtu lama hime. Jirti maan daranii beektaa bareechi. Amma mana isa fuudhaa isa raasu isa yaa dibbitee irraa kun amma kana borushaa raggasaa dhiitiin kasan ni beektaami. Wai wallaalta. Warri keessan ni dhageessaa intalati yakanni amaanaasi khalaas rakkoon qabu maallaqa isaanuu jechuu jirani. Ati haa baru arraan tan akkana fuulana garagaltee baru waggaa lak jechaa dhufte kam taate. Hayi. Hammee. Ganama baruu si gatari yaa bara. Ati damma gaamijootan laal. Amma gurbaana ambaatirrallee ta'anii dubbataniiti awwaanin si dubbadhu qabuuti. Nakaaduu miti dhugaa san dubbadhu maallaqa kiyyoo doolaara 200 kaay. Warri keessanii doolaara 200 sirraa qabu. Boo ammat Maamatti annammaan tana waan akkanaa tana takkaa isin dhagahu. Maallaqa doolaara 200 kanuma naa kannaa 100 irraa argeetiin 100 fi hambifadha. Amma kanaan aruusa goone ne taa'u jira. Kanaan aruusa goone jennee taa'u jira. Tumtaa aruusaan hin qabdan. Fadhanaa wal jala seenanii bulani. Nuti amma kana maallaqa soogiddaa barbara nyaanna jaanii wal jala yaambaa.
Amma maallaqa biyyattiin ergee fi kana irraan qabatoon haala madura ni himne takka hin dubbanne beeka amma surraa dhageenya malee. Warra oo dhageessanii miti. Ammoo Keessan rakkoon qabuu jaanii barisan. Heenyu. Narraan qabu neeroo mana harkuu deemu malee amcaa yaaladhaan jiranii. Eeruma sila wudee waan nama Galaan beektaa amma. Boru waggaa isiin ol dhufte atis karaan kee kanuma akkanan ta'in. annan kaatu musa. Ganama baruu jala deemtu. Tokko humbii obbo jetteera. Isiin ogorreettee bu'uun heerumattee taa'u. Haa wal mareettan. Isin lachuu wal mareettan jedhee. Mootiin akka hin jettu as deeyite. Anaatu deema deema. Rendi digilaa naaf isin amma waliin foonu. Ankuman qaboon akkana. Si mala sabraa jaallatanii. Hayya. Namalee qabraa qabdi. Unoo dubbii Okko. Dubbina kana. Namni lama lama qabu. Hayyatanii fa ammat ijoollee walii kanneenaati. Maallaqa jettee waan duran dhaabbatiniiti. Maallaqa keenaatti fida. Maallaqa kiyya lafa kaayiboo. Maallaqa amma harkaan qabnu qare. Ammadu Qabaachuu baannaan gurbaa kee fudhuuti gara boru waggaa harkattee deebita intaltiin isaa teessuufi. Amma akkuma ruusaa lafaa qabnaa. Narraa harkuu deemta malee maallaqa narraan qabdanii heeruma jaalladhe. Kun akkanatti gaa. Amma waan diratan irraanfattee beekasiin isuma qabatte ammayyi. Maallaqa itti isin irraanfattee. Afaan dhalaa zamana kanaatti ilaalmee kun oolaa. Ambo. Astaghfirullah. Amma tanaattis nuus hin Maaluma rabbi amanii dhalaan zamanaa tun nama walafaan nu fiddee namaan nu walafaan nu keeyse. Nuulaan akkana ittiin ilaalme. Aboo dallaaluma rajaatii fi dallaaluma Itoophiyaa ka dhalaas guuree warra sanaa kana biratti kana nu ilaalsu kanaawu nutti ergan warra nu bira quba qaban akka waan nuti galeessifachuu jirru ni galeessifattan namaan jaan. Nu dalagutti hin jirtu asumaa dhiira shaaraarraa makiinaa dhiitu ta masna jaleynettu ta maxaama jaleynettu. Jala yaatee silkiidhaan osoo iyyituu mana arabaatirraa galti dalagachuu hin beektu. Guyyaa daqeeti. Jaalladhe hin jira. Kanaa rajoo sirra garagalchite jechuudha. Tanaattee amma hin iyyaa'in nutti isatti hin iyyaa'in. Aboo miti yoo. Isa kanaattee afaan nama hin dabre nama. Dhiisimma. Baata wala na daleessifattee. Baatii kudhan tamaali. Kun akkanatti gaa. Tamana ta'isee isaaf diga dalagadde. Achi garagaltee wanni nama duuba dhokattuuf hin jirtu as bahi. As bahi dhugaa himu. As bahi dhugaatti himi gaa. Fudhuu deemadduun. Kayi fudhuu deemadduun. Dhugaa jirta nama. Kayi fudhuu deemadduun kaa. Hin deemee. Meeqaa deema. Isinis amma qaala teetichi fi taara dheetuu waan qabdu afaan waan akkana itti malee oollee. Dhuftee deemattee neechinna deebisaan akka naa jettee dhufte maaliif akka himuuti. Kabajaa jirte maaf raafan leessitame. Amma rakkeettutti gisee. Hayi daaba kana sibbita kaa. Aboo kana. Kaletti kaate beektaa. Kaletti kaate maashaallah daabnillee bareeda amme. Bareeda daa'imni. Bareedaadhaati. Halas kana narra baasa maallaqa kiyyaban. Laa kanaan Kana jennu. gamma akkamis argii. Amme. Awal jala seerani maallaqa jiran abasa. Allah kana mataa ta'u. Allah kana bakka beete. Daa'imni biyya kana ta'e kan waan bataate gurba. Hin ta'uun jee woy allaqa kiyya kana narra baasan jee. Aboo gurbaa ambaati irratti illee nu qaanyeessite. Dhiira kana Amma gurgummaan kun nu Yaa woy sana maallaqa kiyya irraa fudheetiin ejjena boruu deebitan. Inshallah amma isanis beektaa dhuftanii galatooma. Akkamitti hin tan? Halkii takka dhufte. Kanaan nuti maallaqa malee ija gurbaane. Way Allah tun taluma akkamitti dhufe? Dhiita kan dhoyine shaanatti muratine dhiita waan. Dhiiti shaanaan dhayin amma.